wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa keessanii jirra jirtu baga jiraattan isin jenna. Sumaanoo Ramadan Kareem isin jenna. Okay, page Facebook keenya akkamitti akka banannu kallattiidhaan hordofaan isin jaa. Durarratti Facebook keenya jala seenna, FB keenya jala eega seenne booda okay bifa sarara dalgee kan jiru kana isarratti cuqaasna jechuudha. Eega isarratti kan cuqaasne page Facebook keenya ono kana jechuudha. Page Facebook keenya asirratti argannaa jechuudha. Ana khiyya mata durarratti page Facebook je mul'atu malee garuu tokko tokko keessa kanatti argama jechuudha. Obsi difama tokko tokko as keessoo kana faa argachuun mala jechuudha. Tokko tokko immoo mata durarratti argattanii jechuudha. Fakkeenyaaf wantana mee irratti cuqaasee sina agarsiisu page Facebook akkamitti akkaataa banan eeganni bifa kanaan bayan booda maal goota ati yoo haroo site yoo yeroo irratti doitu haroo yoo ta'e asiin kana sitti agarsiisa jechuudha. Bakkeetti kana waan akka like getarreessa ati maal goota yeroo sanii ani sababa page banadhee waan jiruuf jecha hambaan oleetiin gachuufa jechuudha. Okay, amma nuti maal godhuu qabna? Create bakka jaamu irratti cuqaasnaa jechuudha. Ati yeroo inni bifa kanaan akkanatti si fideen booda create isa itti dibteetti create cuqaastaa jechuudha. Eega create irratti cuqaasteen booda get start cuqaastaa jechuudha. Eega get start akkanatti cuqaasteen booda bifa off ta'ee jiru kana on gootee bantaa jechuudha. Eega kana on gootee banteen booda asirratti fakkeenyaaf asirratti asirra jechuudha. Page name jaa asirratti maqaa barbaatte amma fakkeenyaaf ati mul'ata entertainment banachuu barbaadde taanaan asirratti guutaa jechuudha. Ani ammaan tana maqaa channel kiyyaatiin itti guutaa jechuudha. Hamba anole okay eegan akkatti ittiin guuteen booda okay maqaa channel kiyyaa itti guuttadheen jira. Next jedhaan jechuun booda okay next ijaa select okay box and man and boxing radda boxing radda jira jechuudha. Okay next jettani difama jira kanatti hafe asirrattis book jettani reefa boxii select goote amma book jettani jechuudha. Okay akka jetnaan sana booda yoo feete waan itti guutuu qabaatte itti asirratti guutaa jechuudha. Yoo immoo babbaana taate iskipteetu sana cuqaastaa jechuudha. Okay, amma asirratti hambaa anulee jeen jira jechuudha. Page irratti maal godha as cuqaasee suuraa profile irratti hidhachuu qaba jechuudha. Suuraa profile irratti hidhachuudhaaf ani immoo tana kan filadha. Logo kiyya kana filadhame logo kiyya filadhee dan jaani danii gattiin booda irra gasisita save godha jechuudha. Save akkanatti jedheen booda anammoo logo irratti adduu malee immoo ati waan barbaadde irratti hidhachuu dandeessa. Sana booda asirratti cuqaastaa jechuudha. Skip goota jechuudha. Yoo immoo wanti guutuu qabaatte asirratti guutaa jira bakka kanatti. Anammoo sitti godha. Okay. First page godha jechuudha amma.
add cover photo jechuun itti guuttee jirra jechuudha. Amma invest page tokko dhawaasaa jechuudha. Okay, amma xumurree jirra jechuudha. Start spoilering si gaafate ati immoo spoilering irratti qaasta jechuudha. Sana booda next taani okay achi harkifta ammallee achi harkifta create photos goota jechuudha. Okay, banamee jira jechuudha. Dhumatee jira jechuudha. Amma paging keeti banamee waan tokko jechuudhaaf maal goota. Assalaamu alaikum. Tumurtee jirta jechuudha. Bifa kanaan sifa okay anamaan bana waan ta'eef jechuun suma agarsiisuudhaaf itti badeefee pagii waan qabu balleessee yaaletti akkasitti bifa kanaan si banee jechuudha. Kana jechuudha. Sana booda egaa kana xumurteen booda itti badeebite maal goota appii isa kana jechuudha. Isa kana gabbufataa jechuudha. Pages post kan kana isa gabbufataa jechuudha. Pages post pages manager difama pages manager isa kana gabbufataa mi agarsiisa. Isa ergatte yoo jette Play Store jala argatta isa seenis egaa page Facebook bantee xumurteen booda isa kana seentaa jechuudha. Okay, anemman tanasitti continue as run kali si nagafate jira arratti jibasa jechuudha. Okay, ma parameter abse okay banamee jira jechuudha. Sababa ati page gama Facebook atiin banteef asin banaa jira jechuudha. Kanatti add about jechuudha. Halas amma ni waan la qabu like is 0 dha. Like ya 0 dha jechuudha. Garuu yeroo gabaabaa keessatti homa 40 ol ni geessa yaada. Like of the jechuudha. Asitti inshallah siif gala jedhee yaada. Akkasitti jabaadhu sin jedha Abdulsaaya. Kanaaf aappii kana Play Store jala argatta jedhee yaada. Isa kana jechuudha. Play Store jala buufadhu. Play Store jala seentee Play Store kana seenteen booda asirra jubaasta jechuudha. Page jettee barreessita. Aga kana kana ni beekte jettee yaada. Ammoo inni kana akka dongorreechuuf akka adda jubaasuufi inni kana jechuudha. Tokko filata. Inni kana Facebook page banana jarja isa kana filata jechuudha. Akkasii si galee jettee yaada.